taateewwan dinqisiisoo nama ajaa'iban sadiin tokkoffaa. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Silaa addunyaan kun taateewwan garaagaraa guyyaa guyyaatti keessummeessaa oolti. Haa ta'u malee amma immoo wantoota dinqi ta'anii raajii ajab namaan jechisiisan sadan ilaalla. Namichi asii olitti suuraa isaa argitan kun Troy Leon Gerge jedhama. Lammii biyya United States Georgia jiraataa turedha. Yakka hojjete mana hidhaa seenee murtiin du'aas itti murtaa'e. Murtiin sun raawwatamuuf guyyaan tokko qofti yoo hafu garuu mana hidhaa Joorjiyaa keessa miliquun bahe. Haa ta'u malee guyyuma miliqee ba'ee sana halkan mana bashannanaa yookiin immoo baarii deeme. Maaltu ta'e? Halkanuma sana walitti bu'iinsa tasaa mana bashannanaa sana keessatti uumameen lubbuun isaa yeroo suma dabarte. Guyyaan kee geenyaan silas gufuun sababaa. Lammaffaa, namni ni dhalataa ni dargaggooma fudhas ni hawaa ni fudhaa bultii jaarrates jiraata. Biyya Paakistaan keessatti dhiirri tokko durba lama fuudhuu yoo barbaade garuu seenaa yookiin aadaa kana dalaguu qaba. Dhagaa guddaa dugda isaa irratti baatee sa'aatii tokko oliif baatee turuu danda'uu qaba. Yoo baatee turuu dadhabe dhiira haadha manaa lama bulchuu hin dandeenye jedhama. Kanaaf durba lammaffaa fuudhuun isaaf yakka yookiin immoo hin danda'amu. Baatee turraan immoo fuudhuu ni danda'ama. Akka fedhasaa durba lama fuudhuu ni danda'ama. Kuni aadaa biyya Paakistaanidha. Sadaffaa, namni yoo gufur rukute yookiin immoo yoo nama wajjin wal lole wal rukutee wal madeesse mana yaalaa deemuun dirqamadha. Garuu Oliiviyaa Firaansworziin akkas miti. Isa rukutuuf isa gufuuf si dhibaasiin balaa makiinaadhaan rukutamtee mirri tokko isheettu hin dhaga'amne. Seenichis akkasidha. Oliiviyaa Firaansworz lammii biyya United Kingdom yoo taatu Chromosome 6 deletion jedhamu dhukkuba kanaan qabamte. Sababa kanaa irraan kan ka'e jireenya ishee keessatti tasuma mira dhukkubaas ta'e hirribaa fi kan beelaa keessummeessitee hin beektu. Jechuunis hirribi ishee hin qabu. Nyaata kan nyaattu namni normaali tokko waan nyaatu qofaaf malee beeloftee yookiin ishee barbaachiseeti miti. Hirribas gara siree ishee deemtee kan raftu yeroo namni rafutti qoricha sa'aatii 6 ishee raffisu fudhatteeti. Bara 2016 balaan konkolaataa salphaan irra gahee ture. Garuu yeroo sanatti mirri dhukkuba kamiyyuu isheetti hin dhaga'amne ture. Ajab nama jechisiisudha kun daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya wantoota dinqisiisoo yookiin ajab namaan jechisiisan sadan har'a isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Akka itti fufuu kan barbaadan yoo jiraatan laayikiif koomentii nuuf godhaa. Isin jaalannaa sheer sabskiraayib koomentii nu gochuun dagatinaa. Kush Tube kan Oromootiin.